Afeerraa keenya karaa daangatii fi karaa naannoo warshaa sukaaraa kanarratti dhiibbaa hedduutu jira. Uummata irratti dhiibbaa hedduutu gahaa jira. Fakkeenyaaf warshaa sukaaraa kana yoo fudhanne lafa kiiloomeetira baay'ee qabatee jiru. Lafti kun hanga ammaa uummata akka isaan kasalamne halkan akkuma dhufanii balbala akka malee cabsabsuun ol seenanii erga mana kana humnaan miidhanii caccabsanii waan isaan ittiin rukutan beekamu sagalee isaa baay'ee cimaadha. Ol seenanii booda eegdota hayyuduree adda bilisummaa Oromoo jaallatisa gara nama 4 ta'an reebichaan irraan ga'anii. Waktu lalu dengan tujuh nama bersama saya sekarang koordinator saya adalah koordinator tapi kekerasan dan kami selalu juga mencoba untuk menemukan solusi dari tindakan rasakan data aktifan. Sagaleeleen ammaan kan duraa duuba sana geessine kunniin godina Jimmaa aanaa Limmoo Kosaa keessatti ajjeechaa suukanneessaa magaalaa Ambuyyee keessatti jaamsaa bultii tokko bara 2021 loltoota Koloneel Abiyyiin Oromoota mana hidhaa baafaman irratti raawwatu qoratuuf fi gamasitti bilbilee odeessa guutuu argannee fi giddugaleessa Oromiyaa Baashaggarra Hona Fantaalleetti kallattiin bilbilee dhimma maqaa oomisha shonkoraa fi warshaa shukkaaraan hawaasa Oromoo mudataa jiru irratti odeessa guutuu argannetti dabalataan lola duguuginsa sanyii qindaawaa fi saamicha qabeenyaa Baashaggar Hona Fantaalleef onoota gamasii garaagaraa keessatti uummoota naannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii fi milishoota naannoo Amaaraan hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwataa jiru irratti odeessa arganne dabalatee manni ayyuduree adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaa kaleessa galgala jechuun caamsaa bultii 3 bara 2021tti uummoota mootummaa Koloneel Abiyyiin marfamuu moonaan cabuu moonaa keessas kutanii itti seenuudhaan qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO akkasumas immoo eegdota ayyudureedhaa ukkaamsanii fuudhanii ba'uu loltoota Koloneel Abiyyi irratti odeessa guutuu gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneetti bilbiluun Oromticha ollaasanii irraa arganneetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Sagaleeleen walitti dhageessan kunneenis odeessa guutuu Oromoota sadan irraa arganne keessaa biqiluu seensaa fudhannee isaan dhageessifneedha. Turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uuf irra deebinee isin hawwataa jalqaba irratti giddugaleessa Oromiyaadhaa Baashaggar Hona Fantaalleef honoota gamasii garaagaraa keessatti gochaalee ammeenyaa hawaasa Oromoo Karrayyuu mudataa jiru irratti waan odeeffanne isin dhageessisuun kan hafettis waluma duraa duuba tarkaanfanna. Nufaana tura. Egaati lola duguggaa sanyiidhaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti gaggeessan kanaa giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Bahaadhaa kana gara Fantaalleettis yeroo garaagaraatti deddeebisanii Oromoota Karrayyuu irratti lola banuun waanuma itti fufee jirudha. Kan warri Amaaraa akkas godhan irratti dabalataan abbootii qabeenyaa abashootaa gama sana bobbaasanii Oromoota Karrayyuu ka horsiifatee buluusi ka qotatee buluusi immoo buqqaasanii kennaa jiru jedhama. Keessumaa kara oomisha shonkoraa kana kanaan sirraa odeeffatuuf jedhamee jalqaba attamitti jirtu lolli Amaaraa akkamitti jira? Akkuma beekamu haala daangaa naannoo keenya kanarratti yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataa jira. Karaa daangatii fi karaa naannoo warshaa sukaaraa kanarratti dhiibbaa hedduutu jira. Uummata irratti dhiibbaa hedduutu gahaa jira. Fakkeenyaaf warshaa sukaaraa kana yoo fudhanne lafa baay'ee kiiloomeetira baay'ee qabatee jiruuf lafti kun hanga ammaa uummata akka isaan kasalamne ammas horiin hongeen uummata baay'ee waan midhaaf horiin sababa marga dhabeef bishaan dhabeef naannoo sanitti godaanee jira. Akkasumas sababa saniif jecha horii uummata hundaa harkattamaniif gara mana sirreessaa hin galchanii kan booda horii tokko irratti mallaqa hedduu waan gaafataniif uummanni sababa akkasiin jira. Haala warshaa sukaaraa kanas kara daangaa yoo fayyadamu ta'e daangaan baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Mootummaan naannoo Amaaraa ammas taanaan uummata isaa hunda hidhachiisuuf akkaataa kanaan dura Walloo irratti ta'an asirratti taasisuudhaaf jecha daangaa irratti godaansisee qubsiisee jira. Mootummaan guututti meeshaalee gurguddaa mootummaan hidhachiisee fidee
keessatti naannoo buufata isaanii tokkotu jira. Kan asfaaltii irratti qubatan misirri naannoo keenya ture Karrayyuudha. Amma iddoo isaan qabatanii jiran Kaandiidha. Kaandiidha magaalaa isaatti jirti. Amma yeroo amma kanatti iddoo qorkee jiran kanatti qubsiisee uummata irratti bobbaasaa jira. Sababa sanii jecha horiin uummata tokko harka hin jiru. Horiin uummata yoo marga barbaachisaa karaa daangaa sanaachi kan bahu taate sababa sanii jecha horiin ni fudhama. Guyyarraa namni ni ja'a guyyaarraa torbee tokko torbee lama keessatti lolli taasifama namni ni ja'a. Sababa sanii jecha uummanni keenya ammas yeroo ammaa kana wanti inni itti hirkatee jiraachuu horii horsiisuudhaan. Horiin yeroo ammaa kana bona waan hin roobne sababa hundeetiif jecha horiin harkaa dhumaa yoo achi kan deeman taate wanti isaan itti jiraachisan horii isa waan ta'eef horiin hin jiru. Horiin dhumaa jira. Diinni asiin daangaa irratti dhiibbaa gochaa jira. Sababa kanaaf jecha daangaan arroolli ammas taanaan dhiibbaa hedduutu irra jira. Jechuudha qorkee kana hawaasni Oromoo Karrayyuudhaan bakka sana isaa ol ta'e warri Amaaraa dhuunfatanii jiru. Qorkee kan isaan bakka sanatti immoo xiyyeeffataniif bakki sun bakka daandiin asfaaltiidhaa gara Jibuutiitti achirraa muru waan ta'eef iddoo sana qabataniidha jedhama. Sanarratti yaada kennuu qooddatti dabalee amma karaa qorkeedhaa kaanii dhufanii naannoo kooraatti deddeebisaniitu lola kana geggeessu akkuma tamma jettee miidhaa guddaa hawaasa Oromoo Karrayyuudhaan mudataa jira. Dhimma warshaanis kaaftee wanti tuttuqxe jira. Warshaan sukkaaraa kun silaa qabeenyummaan isaa kan eenyuuti? Kan warra Amaaraa yookaan immoo mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa kana warruma koloneel Abiyyiin tumsa argatan kan isaaniiti qabeenyi warshaa sanii. Qabeenyi warshaa guutumaan guututti uummanni Karrayyuudha. Wanta bu'aa tokko irraa argatu hin qabu. Ammas isaanii gadi sana irra deddeebisan dubbadha. Uummanni tokko irraa fayyadamu, uummanni kan irraa fayyadamu baala yeroo agadaan shankoora sun gubate baala qofa irraa argata. Baala sanillee irratti dhiibbaa hedduu taasifama. Tumama poolisii federaalatti tumama reerrifamas baala sanuu argataa jira uummanni keenya. Faayidaa tokko uummanni keenya irraa argatu hin qabu. Kan irraa fayyadamu warshaa sukkaaraa abbaan qabeenyummaa isaa federaala. Aanaa saniifu aanaa Fantaallee kan jedhamu kanaafuu gibira kaffalaan jira akka dhuunfaatti kan kaffaluuf federaalaaf kaffala. Uummanni keenya guutumaan guututti waan keessa qabu hin qabu jechuudha. Qacaramee tokko waardiyaa guyyaa jaatti mindaa xiqqoodhaan nama fayyadamu malee kan irratti uummanni keenya guutumaan guututti waan irraa argatu hin qabu. Abbaan qabeenyummaatis federaala. Ayyee mee gara qorkee faa gara arroollee faa kana gara kooraa kana haala lakkoo achi jiru immoo menuu kaase maaliif qorkee kana filatan warri sun dhuguma iddoo sanaa gaalafa hoomaatu hin qaban warri kun yoomii kaanii bakka sana qubatan yeroo kana dura gara Oromiyaatti iyyataa turtan silaa Oromoo mootummaa hin qabdu maal siniin jechaa turan akka dhiyeenya kana odeeffadhutti iddoo sana guutummaatti dhuunfatanii akka tutuukaaftu amma magaalaayyuu ta'e alaabaan dhaabbatulleen alaabaa Minilikii jedhu kanas mee irraa nu hime. Waan qorkeedhaa baay'ee ulfaataadha. Qorkeen yeroo jalqaba kaanni xiqqaa ta'e amma biisu magaalatti jijjiiramaa jirti. Sababa sana jecha naannoo uummanni Amaaraa guutumaan guututti abbaan qabeenya Amaaraa humna addaa Amaaraa fi namoonni gurguddaan Amaaraa sababiin lafti sun asfaaltii guddaa taatee hundee ta'e godhaanee qubatee jira yeroo ammaa kana waraan hedduun eegamaa jirti. Poolisii federaalaa dabartee humna addaa naannoo Amaaraa dabartee hunduun eegaa uummanni keenya yeroo san kiiloomeetira 3-4 katti dhiyaatu kiiloomeetira 5 irratti deemee eegamaa jechuudha. Hidhaama yeroo achi karaa kanarratti naannoo sun dur abboota keenya irraa ta'e hanga nuti ani ijoolleen kunoo kanas beeku keenyi namaa waa takka naannoo Oromiyaa waan ta'eef sun nama tokko kan mul'isu hawwataan seensaan kaandii sanii fi ba'aa irratti dhaabbatee jira. Kana irratti dhaabbatee suuraa Yohaannis Teediyoos maxxansanii alaabaa mootummaa naannoo Amaaraa qaba. Lachuu gara lachuutti alaabaa Minilik kaandii san gidduu dhaabbatee jiru. Yeroo fakkeenyaaf asirra gara Adaamaa namni deddeebi'u namni arginu jiru namni hundi beekamu qaamni mootummaallee argee jira wanta kun hundaa. Kana jechuun wanti sirnaa tokkotti godhamu jiru gara mootummaatti ilaalamee mootummaanis ijaan ni argaa guyyaarraa karaa kan waan tajaajilaniif sirnaa tokko hin jiru. Uummanni keenya immoo ni lallagee yoo akkasitti dhiyaate kan lolu immoo qaama hidhatu waan ta'eef uummata keenya yeroo ammaa kana humnaa ol waan ta'eef naannoon qorkeedhaa saba kanaa jecha diinaan qabatamtee jirti jechuudha karaa biraatiin. Karaa kooraa kana yoo dabalta arroollee karaa naannoo Eddoo jedhamtu jira. Naannoo Eddoo sanis
humni addaa Amaaraa qubatee jira. Dur naannoo uummatuma Amaaraa irra qubatee lafa qoticha ture naannoo san hedduudha. Naannoo sun amma sunis jalqaba bifa kaanitiin ijaaramtee jirti. Amma immoo yeroo irra deebiidhaan humna addaa naannoo Amaaraa itti qubsiisanii uummata nagaa kan hirkiffachuudhaaf achi garagara kan deemu qubsuma dhiisan duru achi taa'aa ture uummanni Karrayyuudha hirkiffachuudhaaf. Amma immoo yeroo bobbaanii yeroo horii achi gaaddisu taate ilaalii keessa waan ta'uu mitiifi isiniin naannoo kana dirree beekuu dandeessu jechuudha yaadan. Amma yeroo amma kana fa'aa waan amma roobe kun amma miila kana amma roobe amma yeroo amma kana fa'aa horiin marga barbaachaadhaaf naannoo sanitti baay'ee achi siqee jira. Ta'uu kan jecha biyya lama ture jechuudha qabeenya dhabuudhaan jecha. Ta'uu saniif haalli daangaa karaa kana humni addaa naannoo Amaaraa poolisii federaalaa kanneen kun uummata Amaaraa eeguudhaaf hidhannoo guddaa godhatee daangarratti achi siqanii lola taasisaa jiru yeroo ammaa kanatti. Yeroo ammaa kana guyyaan gadda guyyaa lama dura naannoo karaa asirraa gaara mataa dhibbaa kanatti lolli ta'ee jira. Kan amma dhageessan kun gidirfama hawaasa Oromoo ba'a Shaggar ona Fantaalleef onoota gammassii garaagaraa irratti humnoota liyyuu aayiliif milishoota naannoo Amaaraan yeroo duguggaa sanyiidhaa fi babal'ifannaa daangaa akkasumas saamicha qabeenyaa gaggeeffamaa jiruu fi shira maqaa warshaaf oomisha sukkaaraatiin hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwataa jiru. Odeeffatuuf gamasitti bilbilee waan odeeffanne san dhageessifnedha. Kanatti aansuudhaan ammoo kaleessa galgala jechuun caamsaa bultii 3/2021 galgala toora sa'a 3tti humnoonni mootummaa Koloneel Abiy magaalaa Finfinnee Moonaa Yidira Dabisummaa Oromoo ABO Jaal Daawud Ibsaadhaa deemuudhaan cabsanii itti seenuu meeshaalee mana keessa jiru hundumaadhaa barbadeessuu akkasumas qondaaltotaa fi eegdota Ayiduree ukkaamsanii ba'uu irratti odeessa guutuu Oromticha naannoo sanirraa bilbilaan argannetu siniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas agamaa kurfii keenyaatti nu faana ta'u. Caamsaa bultii 3/2021 giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee mana Ayiduree Dabisummaa Oromoo ABO Jaal Daawud Ibsaadhaa humnoonni mootummaa Koloneel Abiy deemuudhaan moonaa akka itti tuman achiisaa akka ol seenanii qondaaltota dhaabaadhaa Ayiduree Dabisummaa Oromoo waliin jiraatan akkasumas ammoo eegdota isaanii guutuutti ukkaamsanii fuudhanii akka deemantu himamaa. Ati miseensa dhaabaa ta'uu keen dhaga'ee dabalataan hojiidhaanis jireenyaanis naannoodhuma moonaa Ayiduree Dabisummaa Oromoo ABO akka jirtutti kan quba qabu. Kan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisuuf si bilbile. Mee maaltu ta'e edda galgala isa kanarraa kaana? Beekamnidha. Halkan deemu hattuudha malee nama nagaamti. Lammatas waan halkan deemu waan gaarii baateen deemu. Halkan akkuma dhufanii karaa seeraa balbala rukutanii gaafachuu hin danda'amu ture. Hattuun akkamii waan seeraa hin deemne kanumaan barama. Balbala akka malee caccabsuun ol seenanii. Kanaaf ragaan immoo yeroo isaan balbala caccabsanii viidiyoon gadhiifamee jira. Haa ta'u malee erga mana kana humnaan dhiisanii caccabsanii waan isaan ittiin rukutan hin beekamu sagalee isaa baay'ee cimaadha. Ol seenanii booda eegdota Ayiduree Dabisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gara nama 4 ta'an reebicha Amaaraan ga'anii keessumaa waaqonnillee miseensa dhaabaa sochii qabeetii rukutanii achitti hidhanii ol seenanii isaan irratti rukutanii dursa erga cabsanii ol seenanii booda eegdonni kan isaan kaa'atan jiru kan mootummaa isaanii fuudhanii ol deebisanii gara akka isaan itti deebisanii warra kana reebanii itti ol seenan mana Ayiduree seenanii inni hafeen jiru waan isaan moobaayilii faayilota waan hundumaa dhiqanii fuudhanii ba'anii kun waan hattuu baay'ee waan nama wanti kun biyya nama bishuu miti. Inni biyya bishuu yookaan filannootti adeemu jedhu biyya balleessaa filannootti adeemu. Lammatammoo filadhaa jechuun ittisaayyoo nadaba akkasitti balbala namaa akka hattuutti cabsaa mirga jiraachuu hin danda'amne. Yeroo sana dhukaasa hamaa ture naannoo sana naannoo Bisraat Nageel jedhamu sana akka dhaga'ametti namooti baay'ee dhibbuufan namoonni deemanii turan naannoo sana deemanii ari'amaniiru. Dhukaasi cimaan ture isaanii fudhatanii ijoollee qabanii bakkee sanatti keessan hin beekamu jechuudha.
Dhugaan mirtigaa guddoo nama ajaa'ibaa viidiyootti jettu anis argeera. Egaa yeroo sanatti kan sana gadhiise qondaal madda bilisummaa Oromoo Waaqoon Olee ture. Egaa amma Waaqoon Olee akka malee fakka rukutameedha. Egaa kanatti dubbataadha jirtu. Eegdotni ayyi dureedhaa qabaman kun eenyu fa'aa jedhamu amma jaal Waaqoon Oleetti dabalataan kanallee osoo sumaan uummata Oromoo dhageessifte. Eegdonni hidhaman kun Jaakiin jedhama tokko waardiyyaa jaarsaati warreen qabaman. Tole. Tokko Billoo jedhama. Billoon konkolaachisaadha si konkolaachisaadha kan isaan bira. Hayyee. Namooti afur tokko Waaqoon Oleeti. Lammata Qeerroo Lamii jedhama. Tole. Tokko Ismaa'eel jedhama. Arfaffaan Yunus Ali jedhama. Hayyee. Jarreen kun gaanamna bakkee isaan itti geeffaman hin baramne malee. Egaa warri kun amma humni halkaniin mana dura dhufe kun toora isaa sadiitti dhufee agar toora isaa afuritti erga butamanii ba'anii booda achi buuteen isaanii gammaatti kan hin beekamne ta'uu isaaniiti. Yana natti hin beekamne Waaqoon Olee waan samii keessa jiru hin beekamne waan qaama rukuttaa hamaa rukutameedha. Namni rakkoo hamaatu jira Oromiyaa karaa hundumaan dhiigaa jirti biyyi itti baay'eetti illee gaarii ta'u. Kanaan hin barre dhiiga ilmaan Oromoo taa'ee kun booda miidhaa hamaa fiduun biyyattii ture. Egaa bara 2018 keessa erga warraaqsi guddaan hawaasa Oromoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo hayyoota biyya keessaa biyya alaan geggeeffamee egaa jijjiiramatu dhufeedhaan biyya galanii qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhan ergasii as miseensonni adda bilisummaa Oromoo sabboontonni Oromoo qaamni hawaasa Oromoo kan dadamate hin jiru keessumaa qeerroo jajjaboo ol adeemoo egeree Oromoof Oromiyaa ta'an akka hayyootaattis hayyoota miseensota adda bilisummaa Oromoo jajjaboo filanii bakka hayyuutti ajjeesaa turan kaan immoo manadhaatti galchaniitu gidirsaa jiran. Kun kan inni mul'isu tokko qabsoon karaa nagaa jedhamu kun akka inni hin baafnedha. Lammaffaa immoo impaayerra afaan qawween ijaaramte takkaadhuma qabsoo karaa nagaa kanaaf sarmaa akka isheen hin jirredha. Hayyoota Oromoo hedduutu salphate. Kun akka jaarmiyaattis jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo xiqqeessanii maqaa barbaadan itti maxxansanii agamanaa duree deemanii caccabsanii seenanii eegdota isaaniif dookumentii isaan qaban jalaa fudhatuutti ga'aniidha kan isaan jiran. Isa kanaaf maaltu fala? Maaltu Oromoof Oromiyaaf furmaata fiduu danda'a? Akkasitti Oromoon impaayera Itoophiyaa kana keessa jiraachuu danda'a? Hayyee galatoon impaayerri qawweedhaan ammayyaatti biyya isaatiin jirtu. Kun immoo wanti amma keessumaa gara shororkeessaa nutti fideessa biyyi inni shororkeessaadha jedhamee kan riphee lola jechuun amma abaaboo shanii jedhanii dursa yaadattee mootummaan kun Abiy Ahmed abaaboo seerbiisee shanii jechaa ture. Naannoo jalaatti qaamni shanii jedhamu hin jiru. Kan hidhamaa jiru sannii jalaatti Oromoo nama ta'e shaniidha jedhamee jedhu rifeensa yoo xiqqoo gurguddaa shaniidha jedhu jiraachuun baay'ee hamaa ta'aa jira. Haalli amma deemaa jiru kun immoo hayyaduu abaaboo qofa osoo hin taane Oromoo hundaaf yeellaasisaa jira qaama isaa jira. Kanaaf wanti amma ni baasa jennu nuti teenyees keessas jalkees du'een keenan yoo du'e dhufe. Kanaaf inni tokkoon kan barbaachisu qawweedha. Mootummaan kun afaan qawweetiin kan inni hin barbaachaa jiru. Nuti immoo isa qabnu jabeeffachuun dirqama irra deebi'ee namni hin jedhaa dirqama. Kanaan achi haala amma deemaa jiru kun duguuggaa sanyii Oromoo waan jedhu irratti waan raawwachaa jiraniif kanneen amma aktiivistoonni warri PP kun ofii isaanii Oromoo ta'anii Oromoo akka maalitii hin jedhu baay'ee akka gadduunitti ilaalaa jiru. Eenyu immoo gatii isaan fudhata qodaasii safaramatti safaramuu isaan of booda waan ta'eef dabalatee ammayyuu nuti hayyaduu keenya bakka jirru Oromoon naannoo Finfinnee jiru kamillee qophaa'ee of eeguu qaba. Kaayyoodha wanta keellaatti nama deebisee hin jiru. Hayyaduu deessa Oromoon itti fufuu qaba. Mana taa'immanti kan itti fufu kaayyoonsa hamma dandeetti eeggachuudha. Humnaan isa dhufe humnaan itti deemudha. Kanaaf Oromoon of qopheessuuf hirriba irra fuuldura jiraatu kan hirriba sarafanii har'a fuuldura jiraatu dhimma fuuldura jiraatan siin jedha. Tole ulfaadhu furmaanni tokkichi amma mootummaan kun afaan qawween hawaasa Oromoodha cabsee bulchaa jira. Kanaaf Oromoon ijaaramuu qaba, hidhachuus qaba, wal hidhachiisuu qaba. Kanarratti immoo dabalataan qaama isaaf aarsaa lubbuuf qaama baasaa jiru, qaama hidhatee jiru waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo jabeeffatuu qabaadha. Kanattu furmaataadha kan itti jette. Egaa waraana bilisummaa wooboon dhugaadha. Aarsaa lubbuuf qaama Oromoof Oromiyaaf baasaadha jira. Hawaasnis jabeeffatuu qaba. Inni kun akkuma jirutti ta'ee bara 2014-15 keessa yeroo waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneen wal qabatee warraaqsi dho'u hawaasni Oromoo akkuma guutuu Oromiyaatti wal duukaa ka'ee dammaqeetu
falmaa guddaa geggeessee mootummaa EPRDF yeroo sanaa lafaan ga'uu danda'e galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa agufatu malee waraana jabeeffatuu irratti dabalataan tarii warraaqsi ni barbaachisa. Warraaqsa gaafa jennu immoo isa akka durii harka maratanii deemanii rasaasaaf adda kennan osoo hin taane tarkaanfii ol madaalaa fudhataa deemuu maaltu dhowwe laata? Miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo isa ta'u hawaasa Oromoo bal'aa isa kanarratti maal jetta? Karaa qawweenis karaa kamiinuu hawaasni Oromoo maaliif harka kanaan duraa waliin ka'uu dadhabe laa? Suuqan yeroo dura wanti kun itti dabala wanti mootummaan kun amma yeroo ramaddii barumsaa kanatti kan inni wantoota dubbii tokko barbaadu yeroo hundaa yoo ilaaltu yeroo itti barumsi eegaluuf jedhuttidha kan inni dubbii kaasu. Kana jechuun immoo barattoota Oromoo akka isaan namaa gadi ta'an lola kaasee akka isaan ka'anii ajjeesuudhaafidha karoorsa. Kun karooruma ta'anii amma kanatti fakkaata. Oromoo ajjeesuuf barataa Oromoo fixuufidha karoorri isaanii. Kana Oromoon akka durii fakkii durii osoo hin taane tooftaa fi haala barbaachisuun akka duriitti osoo hin taane tooftaa haala barbaachisuun waraanatti deemnee argineerra dubartii yeroo isheen kilaashii harkaa fuudhus argameera. Onneen Oromoo qabu akka warra kaanis suuraa jala kaa'anii muka qawwee soofanii suuraa ittiin ka'uuf jedhamu osoo hin taane addunyaatti beekaa onneen Oromoo. Kanaaf amma qeerroon jiru wal gurmeessuudha. Wal gurmeessee sakee odeessu osoo hin taane wal gurmeessee waggoota akkaataatti deeggaru akkaataatti walii isaan hojii hojjetu. Akka kanatti qophaa'uu qaba malee hamma mari'atee kee dhagee bakkeera buuteennaan akka deemsan mul'isuutti deebiin maaltu akka isa keessa jiru adda baasuu qaba Oromoon. Qeerroon bilisummaa Oromoos maaltu na keessa jira jedhee adda baasuu qaba. Sammuu qeerroo Oromoo baay'ee cimaa waan ta'eef tilmaamuun nutti rakkisu nama waan hamaa asirratti yaadu ibsee beeka Oromoon. Kanaaf maaltu nu barbaachisa si jedhu yoo dandeenye kee eenyu gargaaru eenyu ramaniif jedhee bokkaa keessa aduu keessa ciisaa jiru. Inni akka nyaachaa jiru jedhee yaaduu qaba yeroo mana teenyee foon nyaannutti inni akka inni boqqolloo kaatee nyaatu marqaa marqatee kan nyaatu argaa jira waan ta'eef tokkoon tokko waraana isaa cina dhaabbachuudha. Oromoon dammaqatu irra jiraatan jedha. Haala qabsoo isaa jijjiiruu bira jiraata. Akka bara 2015 sana osoo hin taane kan biraan kan mana barumsaa keessatti isa ta'e eessatti illee tooftaa ittiin waa hojjetu qopheessu dura jiraata. Akkaataa ittiin galu qopheessu dura jiraatan jedha. Kanan naama. Dhimma namni Ayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaadhaa uummata mootummaa Koloneel Abiyyiin cabsamuu itti seenamuu fi qabeenya mana keessaa barbadaa'uu qondaaltonni Adda Bilisummaa Oromoo ABO isaan bira turanii fi eegdonni isaaniillee ukkaanfamuu dhaanamuu irratti odeessi arraaf argannee isin dhageessifne kan agammaatti isin dhageessifne kana fakkaata fuuldura yoo odeeffannoo kanarra bal'aa argannes qorannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanatti immoo aansuudhaan gara godina Jimmaa Hona Limmuu Kosaatti bilbiluun ajjeechaa abbaaf ilma irratti akkasumas Oromoota isaan waliin mana hidhaa takkaa'u qajeelcha poolisii godina Jimmaa Hona Limmuu Kosaa magaalaa Ambuyyee keessatti hidhamanii turan achirraa raayyaa ittisa Koloneel Abiyyiin fuudhamanii ajjeefamuu irratti odeessa haadha Oromtichaa tokkorraa arganneetu isiniif dhiyaata. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Itti dhiyaadhaa. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Kosaa keessatti abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Kabbadee Damsee jedhamuu fi ilma isaanii Naggaa Kabbadee jedhamu manumaa fuudhanii hidhaniitu namuma baddii tokko hin qabne nama hawaasa biratti jaallatamuuf kabajamu baasanii ajjeesanii ka jedhu tokkoon dhagaye. Isaan malees Oromoonni hedduun torbee lamaan kana keessa ajjeefamuutu himamaa. Dhimma ajjeechaa kanaa fi haaluma waliigalaa waa'een Oromoo gara Jimmaadhaa Hona Limmuu Saqaadhaa Limmuu Kosaa keessa jiru kanan sirraa odeeffadhe Oromoo dhageessisaaf si bilbilee maaluma keessa jirtu adaraa? Amma obbo Kabbadee kan ajjeese poolisii humna addaadhaan kan ammoo raayyaa ittisa biyyaatii yoom kan isaan hidhaman yoom kan isaan ajjeefaman ammoo? Kami salah jika mencoba bikin sama nama saya sudah tinggal berapa tanda pasal Obbo Kabbadees ilma isaanii Naggaas bakkuma tokkotti ajjeesanii. Bakkuma tokkotti ajjeesanii nama asirratti namni nama maqaa isaanii amma obbo Kabbadee fi ilma isaanii Naggaa malee Oromoonni lama kan biraanuu isaanii wajjin ajjeefamaniiru jechuudha. Amma kun godina Jimmaadhaa Hona Limmuu Kosaadhaa ganda kam keessatti yookaan magaalaa kamii? Limmuu Kosaa magaalaa Ambuyyee jedhamtu keessatti
Mee abbaan Oromoo abbaan qabeenyaa ajjeefame kun hawaasa keessatti nama attamii turanii abbaa qabeenyaa attamiitis immoodha naannoo sanatti baay'ee nama gaarii ta'uu isaaniitu dubbatama. Maal sababeeffataniitu kan isaan ajjeesan maal gootes jedhaniitu ajjeesu. Obbo Kabbadeen ijoollee baay'ee qabu moo ilma tokkichuma isaanii wajjin? Amma akka dhaga'amutti abbaan Oromoo abbaan qabeenyaa kun namuma nagaa nama gargaaru nama araarsu malee siyaasatti illee hidhata kan hin qabne Oromoodhuma ta'uu isaanii abbaa qabeenyaa ta'uu isaanii qofaaf jibbamanii ajjeefamanii jedhu akkasuma. Guddoo nama gaddisiisa gaa isaan malees ammoo erguma baatii 7-8 asii haalli godina Jimmaa akkaan hamaadha. Walumaa galoo attamitti jira hawaasni Oromoodha. Amma aga ammaatti lakkoofsi nama du'eedha wanti beekamu jira. Dhiyeenyuma kana suuraa dargaggoota hedduuti kan mul'atu. Kaan mana hidhaatii baafamee ajjeefame jedhama. Kaan immoo daandii irratti qabaniitu ajjeesan jedhu. Kaan immoo maatii keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii ajjeesuu jedhu. Mee kan quba qabdu asumaan osoo hawaasa Oromoof ibsite. Amma godina Jimmaa aanota kan faa keessatti kun akka malee kan inni ammaatu amma Limmuu Kosaa fi Limmuu Saqqaan ala. Amma ajjeechaan kun lixattisii godina Wallaggaa furanitti Jimmaatti Lubbaaboritti Mattuutti Gujiitti Booranatti Wallootti Baha Oromiyaatti Kibba Baha Oromiyaa Arsiif Booranatti guutuu Oromiyaa keetti deemaadhuma jira. Amma silaa isa kana hundumaarraa afuuf silaa Oromoon maal godhuu qaba? Ati maal dhaamta Oromoo fi? Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kamaa isarratti san dhageessifne ajjeechaa suukanneessaa godina Jimmaa Hona Limmuu Kosaa magaala Ambuyyee keessatti Oromoota 4 irratti raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffannee san dhageessifneedha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimmi manni ayyuudira bilisummaa Oromoo ABO'dha. Humnoota mootummaa Koloneel Abiyyiin cabsamee seenamuudha. Meeshaan barbadeeffamu qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo ABO dhaanamuu hidhamuu akkasumas eegdonni ayyuudira bilisummaa Oromoo ABO Bodaawudi Ibsaadha. Dhaanamuuf ukkaanfamuu irratti waan odeeffannee san dhageessifnee fi haala hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaa ba'aa Shaggar Hona Fantaalleef naannoo sanii keessa jiranis waan qoranne simbiraan ga'ammaan baaneerra. Akka walii galaatti ammoo haalamtu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii gochuudhaa fi Oromoon akka sabaatti ijaaramuu hidhachuu waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan danda'e hundumaan